Yoya ammas yoya ilmaana ayyaa bakka jirtan marattuu nageenya keenya ka waaqaa ko oromummaadhaa ko ol irraa maddi saraadha qabu warra sanii bariheef akkam nu bultan nagaa nu bultanii sanii jenna warra sanii dhiyeef illee akkam nu ooltan salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ashabar kafuune nooru qaribu anaa dhufu welcome to Shabbo Media sagantaatti jagaa kutaa sadaffaadhaa ammallee birmannaa fi akkalmallee gumaata beetee hawaasa keenyaa ka gammoojjii anniyaadhaatiif hospitaala burqaadhaatiif gumaata waamicha godhaa jira keessatti isaammoo cidhaas gaggeeffachaa jira cidha beetee yaadannoo gootota keenyaatii fi akkanumattillee seenaa qabsoo teenyalee wal yaadachiisaa walillee barsiisaa cinattillee misooma gaggeessaa jirra jechuudha misooma beetee gabroonfataa nu dhokkate sani gaggeessaa jirra irra deebiidhaan gaayooyyaa waaqa qomatenya nu balleessi waan dubbanu nu midhaksii marii teenyalee nu eebbisi xumura keenyalee waaqni tolchina aragaa keessummaa jajjabduu qabannee sanii dhiyaannee jirra artistii hangafa keenya abbaa artistootaa kan ta'e Adeeroo Khadiir Sa'iid kabajamaa fi jaalatamaa qabannee sanii dhiyaannee jirra innis gumaata irraatiif waan beetee keessa ture irraa argaa dhageettirraa nu gabaasuu hedduu qaba irra turuun duydoorudha kallattiidhaan gara Adeeroo Sa'iidittii sanii deebi'a Adeeroo yooyyaa nagaa rabbii nagaa agaamme akkam dhiyaadhaa nagaa fayyaadhaami naga jiraatanii waan gaariidha yaa rabbi waan dubbannu miidhaysiini faagarran nu haa ittisu du'aa'ii gaariidha akkasi haa warra hangaarraan tana xiqqoo qabu gumaachaa jiruufi kan ammallee hin dhagahin gaasilaahu dhawaatumaan walgeessii garuu jabaadhaa jechumaani warra hangaarraan tanaa waa darbachaa turii fi ammallee darbachaa turuun fayyaadaa allama gankum lama allama ganii galata keessa rabbiin dachaadhaan isin yaa kafalu xiqqoo qabdu rabbiin barakaa keessa isin yaa kaa'u jechaa yaa boga ammallee roobni akkuma jijjira jedhanii torban kana xiqqoo wayyaadha jedhani malee xiqqoo roobninis nama yaachisa raamata kanaan rabbiin waa gammachiisu ummata keenya san rabbi haa dirmatuufiin seensa dubbii teenyaati ayyul faddu galatoomi ammoo fuula keetii raawwan harkootiin rahmanni waa fagoo jiru fakkaata biftitee abdii wayii garsiisaa jirta numa bibilbillaa lakkii guyyaa lamaa sadeen kana wayyaadha bakka iyyuu fadisii gaara mul'ata naannoo karaa gooroo guutuu kana ciroos akka gaariitti roobaa jira arbi lafaanaa ga'u dhugaa roobni roobe beeytaa shimbirroollee nanga isin gammaddu waliin jiraannee beeynaati xiqqoo bubuutuu ganda keenyaa san osoo hin ta'in gammoojjii lafa isin itti hormaa ta'e heddummeessitu keessa turre hoggaa roobe hedduu gammada makluunni hundiin rabbii raamata kanaan lafaan nuun galatomi asumaanu hawaasa keenya wani yaadachiisuu barbaadu keessummaan keenya akkanumattillee artist Dirisaa Ilamoollee ilaayina gubbaa jira atik teeknikaa raaf xiqqisho rakkatee as deebi'a Dirisaa Ilamoollee akkasitti nu qabaadha jennaa artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa karaa gubbaa jira dhufee ture deeqaa takka dura teeknikaaf bahe asumarratti ammallee warreen dhiifama gaafatan jeneraal Raggaatu roobaadhaa dhiifama nu gaafattee jirti arrani dhukkubaan sagalee cufame akkuma nu dhuftetti nu hubadhaa jechuudha maal sagantaa keenya irra ka Adeeroo Sa'iid Kadiirii fi akkanumatti illee haadha teenyaa Raggaatu roobaadhaa fi Dirisaa Ilamoodhaa isaan sadeen qabachuudhaaf karoorfanne Raggaatu rooballee akkuma dhuftetti nu fudhadhaa isaniin jenna Faati Anniyyallee sagantaa dabrirratti ballama qabaachaa turre dhuftee turte rakkoo teeknikaatiif isilleen haalli nuun ajjoone sagantaa kutaa durarratti kutaa lammaffaarratti akkanumattillee obboleettii teenya jaalatamtuu fi kabajamtuu adde Aslii Oromoodhallee akkanumattillee affeeramtee dhuftee rakkoo teeknikaatiif namni lama rakkoo teeknikaatiif nurraa hafanii kanaafuu dubbii
dubbii beeytee hospitaala burqarratti jaarraggaatuu fi jaal faaxee anniyyaatii fi jaal aslii oromoodhaa hirmaatan akkasitti horee waan kana qindeessitan akka nu galmeessitan abdii guddaa qabna. Irra deebiidhaan adeeroo Khadiir Sa'iidiin gaafa gana gaannoo dhufte yeettiin gara gaafii kiyyetti deema. Adeeroo Khadiiroo dubbeen qabsoo teenyaa arraahuu boodatti haftee jirti jechuudha. Arraahuu duubatti haftee jirti. Dubbeen qabsoo teenyaa arraahuu duubatti haftee jirti. Lafti qabsoon kaleessa keessa gaggeeffamtee turte yoo carcarirraa fudhanne beetee ciroo irraa jalqabii hamma gololchatti boohee xiqqoodha hamma gammoojjii anniyaa xuuxutti haraan qabanii jechuudha. Tabiraas gaa takka lama sadii jennee lakkaa'achuu dandeenya. Walirra wayyaa qabaatan malee. Yoo gara beetee bahaatiin dhufnes dadarirraa jalqabdee ilaa beetee malkaa balloon ammaas akkasuma naanna'ee haga ammaas gammoojjii anniyaa xuuxutti haraan hin jiru jechuudha. Asiis ammaas oggaa deebitee Hararitti irraa haftaa Fadisiin deemnaan ilaa gaara mul'ata akkasi. Hara cinaaksaniinis akkasi. Hara beetee Kombolchaanillee akkasi. Rabasoollee akkasuma na fakkaatti waa lama duubata ajaa'iba natti taate keessa lafa beetee qabsoon keessa gaggeeffamtuu fi lafa jimaa fi beetee buna qabdus diinni karaatti hin goone jechuudha. Duuba gaafiin tiyya achumarraa hoggaa jalqabnu lafti tun hundinuu duubatti hafuun tuni dubbee qabsoo ta'uudhaan walitti hidhaa qaba jettee ni amantaa deero. Maal seete gaamme waan dubbannu rabbiin waa miidhaysuun akkuma ati jette du'aa'ii gaariidha. Arraata keenya rabbiin faagarratti haa ittisu. Miidhaan isaanirra geessituun taaddaan hin cinne tuni oromummaa isaaniiti. Maaliif jennaan akkuma kutaattuu Harargee tana yoo fudhanne xirroorraa kaasi akkuma ati jette hamma mayyuu mulluqeetti hamma qumbiitti hamma rigaataatti laga kana sabiilorraa kaasii gadootan ani laga kanaan beekaa hamma manyootti manyoon lafa akkam akka taate seenaa keessatti beekamaadha. Wannummaan duubatti isii hambise dubbee qabsaa'otaa qofa ta'uu osoo hin taane if jaalachuu isaaniiti. If jaalachuu isaaniitu akka silaa nama arkuun arkin jaan jaanii ummanni horaarra silaa ummata beekanii godhanii fi malee akka sabaatti jechuu kooti akka sabaatti ummatuma akka deengadda gaafa maaster pilaan dhiisan huunoo gadirraa cinaasanirraa mayyuu mulluqeerraa oloo tana namni orihaa ture sanitti silaarra ummatuma dirmachuu fi qabanii garuu wanni duubatti isaan hambise oromummaa isaaniiti. Dubbee qabsoo bilisummaa oromoo ta'uu isiiti. Akkumaan siin jedhe manyoo maal akka taate gaalafa seenaa kana zamana Faatumaa Adamfaan qajimaan daaraaree qarrarrattuu saaree bilisummaa tantoo sumaan namaaraaree gaafni isaan jedhan gaafa nuti hirriibatti jirru. Akkasumatti rabbi rahmataa godhuufi isiillee rabbi rahmataa godhuufi agadaafaan lagasan keessatti bakkee dura isaan maaddee itti qopheeffatanii ummanni sunii fi lafti san lafa akkam akka taate ummata akkam akka ta'e diriisaan baganaa hojii jiraate harreeyi rakkoon ummata sanii keessa bobbaanee beeyna ummata ifii foon isaanii dharraadhaa re'eerraa kaasee loonii fi gaala fidee nuu qalu guyyaa tokko wayin nu baaftan je'eeti. Akkasuma wajjin hoggaanii fi roobni roobe hangam takka gammadanii hoggaan immoo oolaan yookaan ammoo bonni yookaan ammoo abaaritti jabaate hanga isaan rakkatan uummanni sun bishaan hin qabu akkuma ati jette karaa hin qabu mana yaalaa waan jaan har'a keessatti waan har'a keessi jiran
Mbeeku malee bara san keessatti yoo xiqqoo ijoollee isaanii mataan dhukkube kiniina qoloo qabdanii warra nuun jiru beektaa uummanni sun. Uummata saniitu har'aan tana silaa bari yoo booyanaachaa taate malee horteen isaanirraa dhalatte har'aan tana biyya alaa tana keessa hedduudha jeetii yaada. Tanamaafiin ijamaataarra wallaanan jeeti ammoo rakkoon isaanii rakkoo Oromooti. Walii quudhuutu hin jirre malee yoo walii quudhuun jiraatte yoo walii quudhuun jiraatte uummanni sun uummatuma fayyaadaa jaanii xumaashaa dhukaasaniifiin jee akkuma Oromoottu. Wanni har'aan tana baddaa gammoojjii Oromiyaa keessa mul'ataa tun waan isaanirraa ka'e. Qabsoon acha keessatti maadheeffatte laga gobeellee maal akka ta'e rigaata qumbii mayyuu mulluqqee goowgoowi laga mojoo kana achi laga ceehi gama san dubriisa harree hololo addeellee dhaare sawweeyna qaanqeechirraa kaateetu har'aan tana Oromiyaa tana wal ga'ee bakkayyuu billik jechaa jira jechuudha. Kanaaf uummanni kun uummatuma Oromoon hunditti dirmattee tasaanii sana okkoteen guyyaadhaa ibsaan feetu jaani beeytaa gaamme okkoteen guyyaa ibsaan feetu hoggaan jiru uummanni kun dhugumatti tanaatu irraa irru waan jaani hin qabdu. Hedduu wanni nama gaddisiisu tasaanii sana wanni adda godhaarra dhugaa kutaan biraa hin qabsoofne jechuu miti. Lakki namuu qooda ni qaba ammoo qooda beektaa namni kun qooda haga qabu qaba. Uummanni kun uummata qabsoon keessatti ijaaramte waan ta'eef akkuma anniyyaatitti uummanni kun uummata qabsoo tana jiraachisee qabsaa'ota kana jiraachisee asiin gahe waan ta'eef diinninis dhufaa dabraan ummata kana wanni miidhaa isaanirra deemtu itti callisuuf isaan kana keessaa balaan kaateedha. Isaan kana keessaa balaan kaateeni tajaajilli silaa hawaasa tokkoof kennamu isaanirraa hanqatee yaadajuun qaba. Diriisaaf hin karaa gadhiisa. Aye galatoom adeeroo Khadiri Idrisa baga nagaan deebite adeeroo Idrisa wanni gaafachuu fedhu keessa gaafinti yatooma adeeroo Khadir Saidi dhiyeesse siifin irra deebi'a wanta ka wal fakkaatee jira jechuudha mata duree gaafiti yaatu dubbeen qabsoodhaa hundinuu duubatti haftee dubbeen qabsoo hundinuu duubatti hafteedha yoo fakkeedhaaf wallo fudhanneesi bikko falmiin irra jabduu sani karaan hin jirre hospitaalli hin jiru yoo wallagga dhayxees bikko falmiin jirtu bikki karaan qabne jechuudha tuulama keessa shawaayoo dhayxees bikkuma beetee kaleessa goonni irraa dhalatee warra irra maqaa isaanii yaamnee Jaalataa Addasaa Birruu Maamoo Muzammir jennee warruba faffaarsinu kana qe'een isaanii karaan qabdu teenyatti as deebinu hundinuu teenya taamma harkaanuu qabdu tokko deebine amma coorraachi deemne bikka kaleessa beetee seenaan elamuudhaati haa maxxaqiidhaan raasomtu karaa qabdi magaalaan guddoon akka badee isaadha karaan qabduun qaanimoo akkam galamsu akkasuma deeme ilaa gololchatti bookee kootu ilaa hanga beetee gammoojjii anni yaaxuututti lafti dubbee qabsoodhaa turte arraawu khaniga qabeenya dhabaniiti lafti tun lafa inumaatu jiitu bunaas qabdu jimaas qabdu jechuudha lafa qabeenyi siidhaa Adaamaa fi Finfinnee ijaaraa jiru kaifi ammoo tajaajila takka irraa arganne jechuudha nama baankii Awaash magaalaa Baddeessaa keessa dalagoo beetee wal agarree jechuudha Banki Awashirra nanje maalleeni magaalaa fadheeta sadarkaa tanaa dipozitiin haga magaalaa Baddeessaadhaa bikka takka illee hin jirtu nanje. Raasanii deema namni maallaqa kaayatu namni beetee magaalaa sadarkaa sanii sadarkaa Oromiyaatti ta miliyoon 80 ol nubira kaayatanii je namni miliyoon 8 nurraa liqeeffatu hin jiru ifirraa fuuneeti markaattoo geessinaadha.
magaalaa Direedawaatiin ammas baankii Oromiyaadhaa arkeen biliyoon tokko tuqaa lama maallaqa Direedawaa keessatti baankii tana keessa hayyatan maanaajara irraa hamma zabanyatti namni hargeedhaa tokko keessa hin jiru. Magaalaan Direedawaadhaan anjee biliyoona tokko tuqaa lama biliyoona tokkoo fi doolaara beetii I don't know miliyoon 200 walitti qabatanii magaalaa Direedawaa tana keessaa namni miliyoon 20 nurra liqeeffatu hin jiru jedhu. Duba isan liqeessitanii jeen markaattuu geessinaadha. So fooqiin dhadheetu Finfinnee keessatti agartuuni. Tambeetee sabbataa fi Keesha abbaa keenyaatii fi sabbata haawwan keenya irraa maallaqa guurameetu bakka biraa misoomaa jira. Turis gaaffiif dandeessee jechuudha. So qabsoodhaaf adeeroo kadiiroonis atis bakka iddoo waliin dheeyxanii jechuudha. Gaaffinti lafti kaleessa dubbee qabsoodhaa turte. Akkasootti fadhiisii yoo deemte magaalaa Adareetti haftii jechuudha. Adaree bira honnaan haraan hin jiru beekadhu. Gara beetee gara aanaa jaarsoo dheeyxees akkasii jechuudha. Ilmaatu harootti maqaan Oromiyaadha. Haraatti Oromiyaa dhufee waan gurguratu hin qabu jechuudha. Wanni tuni tarsimootee kaayamtee jechuu dandeenya. Itti yaadanii qopheessanii malee beekadhu biitii Itoophiyaadhaa hayya hiyyeettiidha. No. Hiyyummaa isa keessattuu habar waliin wal qixa hiyyoomne jechuudha. Hanqinni karaa yoo taate Oromiyaa guutuu keessa jiru adeero. Hanqinni irra jiru beeknaa jechuudha. Duuba arra jaarraa 21 irratti haawwan keenya cimimuu isaaniitiif magaalaa Hararitti magaalaa Adareetti weete rifar godhamte hoggaa hara duutee deebisan akkamni jechuudha. Egaa lafti qabsoodhaaf kaleessa dubbee turte duubatti hafteen tun adeero waan akka tasaa taate moo waan itti yaadanii Haayile Sillaasee irraa Dargii irraa Wayyaan irraa hamma PPT itti fufte jechuu dandeenya. Hayyee gaame iddoo galatoom ulfaadhu shabboo miidiyaan nu affeertanii waan naannawa burqaatii fi ona anniyyaa keessatti lafa bal'oo dirree qabsoo jechuudhaan beekamtu lafa dirree qabsoon ganna 30 ol irratti deemaa turte lafa hayyoonni gootonni gurguddaan Magarsaa Bariifarraa eegalee Elemoo Qixxuufarraa eegalee haga ammatti keessatti qabsoon geggeeffamaa turte lafa qooda guddaa ummata Oromoo kanaaf gumaachite lafa hogguun siinjuu lafa namatu irra jiraata namni lafa san irra jiraatu dhugumatti Oromoota qooda Oromummaa keessatti Oromummaa irra nuti mataa ol qabannee ittiin boonnu tana nutti fidanii akka nuti of taanee of yaamnu nu godhuu keessatti warra dhiiga isaanii dhangalaasee lafee isaaniitiin Oromummaa fi Oromoo tana Oromiyaa tana dachii keessaa lafeedhaan qotanii ol baasanii har'aan tana namuu an Oromoodha jee dubbatu kana sadarkaa kanarraa warra nu gahe warra qooda leencaa qabu kanaafi dubbiin burqaatuun godina qabdu naannoo qabdu gosaa fi amantii qabdu wanni jennuufi dubbiin burqaatuun Oromoo hunda laallatti nama Oromoo ta'e hunda nama ani Oromoodha fiinjuu ha afaan Oromootiin dubbatu hagartee Oromiyaa keessa jiraatu hunda bu'uura falmaa mirga namooma keenya bakka beezii qabsoodha ummata gaafa nuti nagayaan firraa ishii gooftaa jennee firraa rafnu isaan daggalasan keessatti ilmaan isaanii ilmoo ifii dhalan jechuu fuudhanii waraanaaf kennanii qawwee wajjin agartee odoo ilma biraan qabne ilma tokkicha qabu qawwee itti kennee ilmi sun osoo hin dhaliniif osoo fuudhee
muraada ilmoo isaan argin ilmi isaa qabsoo keessa wareegame khabiraa dhaqanii jalaa fuudhan ammas khabiraa kennan mallee kaduraa kute khabiraa kennaa jechuudha. Khabiraa sunis akkasumatti deemee wareegamee dhiirti dhumattee dubartii seenan jechuudha. Dubartiin takka osoo nafin mataa goofaree filattee kofoo uffattee qumxaa uffattee baatee akka dhiira dirree gootaa dhaqxee dhiiraa wajjiin loltee siigalee diina keenya dargirraa eegalee kanoo booda kanaa kinsiima dargirraa eegalee wayyaan irraan eegalee osoo takkaa manatti hin galin Oromoonni naannoo sanii addatti Oromoonni anniyyaa jechuudha. Uummata bareentumaa, uummata guddaa, uummata goota, warra mudhii zinnaaraa, warra takkaa diinaaf gajjeen beeyne uummanni Oromoonni anniyyaa sun. Uummata gartee dhugumatti Oromummaa tana keessatti qooda duraa qaban. Akkuma amma artisti Kadir Sejjee qooda Oromummaa waliin qabna, biyya waliin qabna, afaan kana waliin qabna, seenaa waliin qabna. Garuu qooda haga qabu qaba malee namuu ka isaanii kuni adda jechuu. Parsantii 95 qooda Oromoota anniyyaati. Uummanni anniyyaa kun warra nama nu godhee mataa ol nu qabe aboo. Uummata daagaa fi harraan qabsoo kanarra dhabame. Warra ilmoo isaanii kennee fixe boo ibidda keessatti nuuf jecha jechuudha Oromoodhaaf jecha. Warra immoo qabeenya isaanii murruq godhe. Sigalee mulluqii fi murruqiin jaan sun naannawa kana akka taate jechuudha. Naannawa diinni dhaqee yoo waraana arge waraana ajjeesu. Waraanni sun illee ilmaan isaaniitiif akka irra jireessi jechuudha. Sigalee yoo waraana arge waraana ajjeesa. Yoo waraana dhabe immoo uummata san fixa jechuudha. Wali qabee ibiddatti kaa. Loon isaanii wali qabee saamee kaan agartee nama wali qabee bakka takkatti rashanaa jechuudha. Nama tokkoo fi lamaa meeqa wali qabanii rashanan. Sigalee naannoon kun naannawa akkasiiti. Naannawa ilmaan isaanii qabsoof kennuu qofa osoo hin taane qabeenya isaanii loowwan qaban. Anniyya loon qaba ni tiinfata. Sigalee daangarra jiraa diina firraa eegaa hidhannoos qaba. Lolallee beeka. Goota ummata gachiisee darbatuun dhabne jechuudha. Nuti ummata san beeyna wanni hirriba nukuti. Ummata san keessatti guddanne anachitti guddadhe jechuun danda'a. Unoo Kadir Said waranan jala guddadhe jechuudha. Waliin keessa deemnee ummata kana harka isaanii nyaannee aannan loon isaanii dhuunee re'ee isaanii nuu qalanii loowwan isaanii nuu qalanii agartee qabsoo kana nama dilasan. Waraana cibirraa meeqa kan lafuma isaanii tana qofa keessa jiru. Achirraa kee baddaa Harargee tana bobba'u. Achirraa kee Hawaash, Arsii, Diidaa, Baale, asiin kunoo hanga Dirree Dawaatti kana hunda keessa ka bobba'u lafa san qubsuma godhateeti jechuudha. Yoo har'a namni 500 dhufee ganda tokkorra qubatee loon 4-5 qalatan. Loon kun kanuma isaaniiti. Irra kuta khabiraatu dhufa ammas sa'a 2-3 booda yookaan boruu ganama dhufa kaleessa kanneen hin jaan arrallee numa kannan jechuudha. Waan hin daganne waan mataa kiyya kana keessa haga ammaa gaafii na ta'e jaarsa tokkotu jira Muusaa Raaboo janiini. Jaarsi kuni Oromoota anniyyaati. Loon karraa 20-30 qaba. Innaa qabeenya haloon tokkichi karra takka keessa loon 200 80 jiru. Loon karra 30 faa warra qabu jechuudha. Qabeenya Rabbiin itti cabse uummata san. Duuba dhayneetii galgala nuu qalanii loonis nuu qalanii jaarsa kana bira gataa'ee gaafadhe. Adeeroon jeen hanga qabsoon tun eegalte loon meeqa kennitee jeetiin gaafadhe. Loon meeqa kennitee jeetiin gaafadhe. Loon amma isin qalattan kanaa wajjin jee. Loon 1870 waynaan jee. Mooraa takkarraa beekadhu. Tun amma jee tiyya qofa jee. Ilmaan kiyya akkasakki jee. Akkuma kiyya kana kennan jee. Aliyyi Muusaa Raaboo eenyu Muusaa Raaboo jee natti hima inni gaafa sanii. So harra isaaniitiinis akkasumatti. Ilmaan isaanii hoo duguuganii akkasi qabsoo tana keessatti dhumatanii jechuudha. Duuba uummanni kun uummata silaa haara galfachuu qabu. Uummata silaa misoomni jaan kun isaanirraa eegaluu qaba silaa. Yoo akka haqaa taate.
yoo dhugumaan oromummaan jiraatte misoomni jan qumbirraa eegaluu qaba. Misoomni onaan niyyaa keessaa eegaluu qaba. Agartee Oromoon gargaarsa godhu yoo gargaarsi Oromootti haqate yoo Oromoon gargaarsa walii godhuun dhugaa kataatu taate Oromoota anniyyaa saniif gargaarsa godhamuu qaba. Especially bishaan argachuu qaba uummanni sun. Fayyaa hospitaala argachuu qaba. Haati teenya tadduuddaan qoraan baadhattee bishingaa baddaadhaa deemanii shammadanii boqqoolloo baddaadhaa fidanii dhagaarra kidaakan wafcoon hin jirtu jilbiifatanii ilmoo duudarra kaatanii dhagaarratti daakanii marqa marqanii aanan itti naqanii dhadhaa itti naqanii siigalee qabsaa'ota Oromootiif kennaa turan. Imagine qabsaa'ota Oromootiif kennanii sanyaannee guddannee qabsoo godhaa turre. Uummata santu har'aan tana qe'ee isaanirraa osoo daangaa isaanii lafa amma dur nuti qabsootti godhaa turre san hunda hin jirtu amma lafti sun lafa Oromoo turte lafa onaan niyyaati Somaalee qaba ammaan tana alaabaa Somaalee keessa dhaabbata. Lafa sanirraa kaasanii baddaa tanatti ol dachaasanii walirra naqamanii naannawa burqaa kanatti uummanni walirra cabee roobni hin jiru haroon bishaanii hin jirtu bishaan lafa keessaa bahu hin jiru mootummaan quban qabu karaan hin jiru fayyaan hin jirtu kiniinan qaban doktoran qaban. Agartee wanni ammaan tana jechuu barbaanne muummeen dubbiidha. Burqaa Health Centerii kana Burqaa Health Center Group hajuu kana ilmaan Oromoo hundi irraa hirmaatanii gargaarsa kana kennuudha qaban. Gargaarsi kun kan inni ta'uu fi burqaa sanitti hospitaala burqaa san at least yoo xiqqaate haati teenya tagaraa qabdu osoo baddannutti oofanii karatti kan duune godhuudhaaf jechuu. Osuma geessanii karaan hin jiru. Karaan caccabaadha. Odoo baddannoon keenya karaa kana duuti jechuudha. Haati ilmoo garaa qabdu jechuu haati teenya. Dubartoonni keenya akkasitti karatti qisaasamaa jiran jechuu. Silaa odoo burqaa sanitti silaa ogeessi jabaan jiraatee meeshaan gaariin jiraatee dawaan gaariin jiraatee achumatti lubbuu isaanii baraaruu dandeenyu karaa kanarratti dhuman. Kaan fayyaa odoo bakka mana fayyaa baddannoon geenye dabra lubbuudhaan dabra kaan ammoo makiina garaan galee ajjeesa karaa kanatti. Laala rakkoo walxaxaa kana kasilaa hiikuu qabu mootummaadha. Mootummaan ammoo mootummaan ammaan tana jiru kuni waanuma Adaamaa fi Finfinnee qofa kanatti mana keessa tolfatanii sanuu mana gara alaan tolchan manuma keessa jechuudha. Mana keessa daawwitii maal goggodhanii garri alaa roobaa fi harfaffuu fi galaanaa jira jechuudha. Namni bar galaanumallee mana hogguu jaarrate galaana firraa isaa bargabbee alaan akka harfaffuun gartee gidaara manaa kanallee wanni hin goone simintoo fi dhagaa fi kana gidaara kana firraa tolchaa jechuudha. Amma mootummaan keenya akkasana fakkaata. Mootummaan kun xiyyeeffannaa kennuufii qaba uummata kana. Uummanni kun akka isaan kursii tanirra taa'an ka godhe uummata niyyaa kana. Uummata kana qabsaawee uummata Oromoo dammaysee Oromummaa fi Oromiyaa tana lafarra gabbuusee addunyaarra beesisee warra wayyaanee tanaa fi dargiifillee ergamaa ture hunda qeeroo tana dammaysee qeeroon tunis lafaa kaatee nama hunda bilisa baafte. Akkasi bilisa baane beekaa bilisummaa yoo jiraatte jechuudha amma. Hangummaan amma ni jirti jennee warri amannu yoo jiraate tunummaan akka itti dhufte hundeen isii yoo akkanatti qabdee muka kana lulte achi lafa niyyaa san keessaa hiddi soso'a. Hiddi isii bakka sani. Waan ta'eef amma qabsoon nuti goonu jabduun ta'amma nuti asirra dhufneef uummata saniif haa gumaachinu. Meeshaa fayyaa ta'amma bitamaa jirtu tanarraa haa hirmaannu. Meeshaa tana akka binnuuf waatti haa dabalannu. Maaliif $50 hin taane? Maa $100 hin taane? Maa 20-30 hin taane? Meeshaa tanatti haa dabalannu. Meeshaan tun asii deemtee Dr. Nuraddiin faan, Dr. Obsaan faan kuno ni beektan gaa uummata keenya jajjabaasan warra waan jajjabaa dalagaa jiru isaanii kennamee isaan kanaaf fuudhee deemaan jechuudha. Meeshaan kun isaaniif haa dhaqu. Mee garaan nu qabbanaa halkanuma tokkollee taatu. Siigalee
namni burqaa dhaqee achumatti wallaansa argatu, achumatti laaboraatoorii argatu, achumatti baqa isaallee, achumatti dawaallee, achumatti doktora jajjabaallee argatanii wanni akka Oromootti nuti godhuu dandeenyu kana. Ammaan tana kanarraa akka hirmaannu yaamicha kana uummata Oromoo dabarsuudhaaf, iyyansa kana Oromootti dabarsuudhaaf akka amma dura warri dadar kophaa waa guuree, warri carcar, warri machaaraa, warri baddeessaa kophaa waa guuru, warri awwadaa kophaa waa guuru san hin taatu dubbiin anniyyaa. Dubbiin anniyyaa dhiiga keenya hunda keenya keessa jirti. Lafee teenya, Oromummaa teenya, foon keenya, jarri kun qabsaa'ota keenya warra nama nu godhe. Kanaafuu isaan kanaaf dirmachuu qabnaa. Oromoon biyya alaa tana jirtu waa gumaachaa jechuuf isaan dhufne. Nuu beeka kuno anaa fi Khadiir Seeffaa keessa ture uummata kana. Uummata harka irratti boqqolloo jirtuu daakee marqa marqee sii kennu. Uummata gaafa waan nuu kennu dhabe qolomshiisha guurratanii gabbahanii muka tokko jira, muka gorsaa jedhamu tokko. Gorsaan kun waan akka rabdhuurree, waan akka firii mukaati ta nyaatan. Hidda mukaa bishinqillee faa jedhanii jiran deemanii isaantu beeka. Hidda mukaa kana bishinqillee kana nuu qotanii gorsaa kana qolomshiisha kanarra guuranii akkanatti akka sugudaatti guutanii nuu fidan. Arra waan isinii kenne nuun qabnu gorsaadha isinii finnee jedhaniiti gorsaa nuu fidanii gorsaa kana nyaannaa jechuu. Rabbii isin uume sodaadhaadha. Wanni Oromoo akkana fajaajesse, wanni Oromoon akkatti abaarsa qabdii jennu uummata anniyyaatu nu abaare. Uummata anniyyaatu Oromoo abaare. Oromoon abaarsa biraan qabdu. Anniyyaatu Oromoo abaare. Uummata dagatamuu hin qabne magaalatti ol baanee biddeena nyaannee waxii diimtuu barannee isaan ka qorsoo hin qabne uummata gaara keessa bishaan dhuguu hin qabne dagannee ka ilmaan isaaniitiin bakka kana geenye jechuu. Sadarkaa kana geenye ka dhiiga ilmaan isaaniitiin bakka kana geenye. Ilmaan soolee janiiti namni 7 moo 8 bakka takka dhuman. Dahoo soolee, hambisaa soolee, gurmuu soolee, eenyuu soolee dhumanii dhabaman. Uummata kana jechuu birkii tana, birkii ilmaan bareentumaa tana jechuu. Uummata kana hayni isaanii nu macheessee jira. Hayni isaanii nurra kutee hirriiba nu dhoorkee jira. Uummata kanaaf gabbaanee haa dubbannu, sagaleellee haa taanuu fi uummata kanaaf galaa haa taanu, uummata kanaaf dawaa haa taanu, uummata kanaaf hospitaala haa taanu, please bishaan haa taanu, please karaa isaaniitiif gumaacha haa goonu, mootummaa irratti illee dhiibbaa haa goonu, akka mootummaan uummata kana iyya banatee ilaalu haa goonu. Dhiifama haasawwan isinii dheeradhee artistii kiyya guddaa Khadiir Seedduu as jira, isaafin dabarsaa. Dhiifama isinitti dheeradhee galatooma, fayyaa harkadhaa. Yee adeero dirisa ilamoodhaa galatoomii ulfaadhu akka dhiiratti haasawte dubbii jajjabdu jechuudha. Hawaasa keenyallee warra beektee dhagee waan dhageetti illee fayyadamuun waa godhu gara Khadiiritti hin deebi'a. Duuba lafti anniyyaatuun namoota hedduu dubbisee jechuudha. Carraa harkadhee nama jabaa walloodhaa tokko ijoollee agarre qabsoo raagwaan haasa'u anniyya maqaan aadaa jechuudha. Qabsaa'aa biraatiin Katuulama arke innis lafootaan maqaan aadaa. Hawallaggaatiin arke lafootaan maqaan aadaa jechuudha. Lafumaan niyyatan wanni takka manaa galte hogganaan Oromoodhaa beektee gootawwan shinigarraa jalqabe ilaa hamma beektee nadhii gammadattii fi isa boodallee jiranitti namni ani Oromoo fi qabsaa'ee jiru gammoojjii anniyyaa sanirraa aannan isaanii hin hadhaadhiyamin qorii isaaniitiin beektee hin unatiin hin nyaatin nin dhabee jechuudha. Amma gaafin jirtu dhiiroo odoo gammoojjii san jiraachuu baatte ammas wanni garaa nama nyaataa keessa gammoojjiin tummuu kan qabdu jechuudha. Eba haa namni sila qabsoo barkaa beektee qabsoo namni beektee bakka muuyini jirutti gaaratti caakkatti amma daggala barbaaddataa jechuudha. Dubbee qabsoodhaa waggaa jedhu namni garii wanni itti fakkaatu daggalatti fakkaatti jechuudha lafti anniyyaatun. Duuba gurbaa tokko ati muuyee jaaniinsa TikTokii sarratti arke beektee lafa jaarraan abbaa gadaadhaa keessa qabsaa'ee jedhee gobeellee garsiisee jechuudha. Hani dhahaan malee wanni biraan jirre jechuudha. Akkana jechuun Khadiiroo dubbeen qabsoo teenyaa san daggalaa miti. Sabboonummaa san tuutuu duuba gaa daggala ta'ee fi dhiirti tun hundinuu
achi keessatti beeytee dahoo godhattee loottee jechuudha. Feetu galaasaji, feetu diimaa nagooji, yoo gaaltaleen combeeku malee namnummaan qabsaawee jiru. Khalafatan an turiin hin turre. Even horri taraa duraatu godhame kajaamullee ammallee ajaa'ibaa achumaa jechuudha. Horummaan adda bilisummaa Oromollee. Seenaa isaa keessatti bikkinni itti hora duraatti godhatee isaachuu. Dubagaa jechuu dandeenya yeroo ammaa tana keessatti otoo hawaasni kun jiraachuu baate